Gaariidhaa tun achuma bira kunnaa gama Israa'elitti deemna. Israa'el mootummaan Israa'elii akkuma beektan ikka dhiyoo kana waan Israa'el kana yeroo baay'ee ittiin bubbuunu waan ittiin bubbuuneef isin hin beektan hin beekna. Mootummaan Israa'elii dhiyoo kana Gaazaa guutumatti qulqulleessinee Hamaasiin ala goonee uummatallee keessaa baafnee mootummaa nuu ta'u mootummaa nagaa Israa'eliin jenne waan dhibba takka haasawamaa ture kanarraa kan ka'e walgayiin taa'amee Israa'el keessatti kabinee isaa waamee mootummaan muummichi ministeera isaanii mootummaan Israa'el akka gartee duulli kun warri gara waraanaallee jaan waraanaa biyyattii gartee walii hayyamuun warri ministirootaaf walumaa gala bakka bu'oonni uummata hayyamanii gara lolaa seenanii jechuudha. Yeroo gara lolaa dhufan ammoo wanni isaan mudate saniin adda warri Hamaasii gartee duula bananiin wareegamni guddaan taankileen hedduun gubachuun waraana hadhafa yoo argitanii jiraattan hin beeku harkaan qabdee warri Hamaasii gurbaa ganna 18 taankii keessaa baasanii yeroodhaan waan hedduu deema jechuudha. Amma kaawwannu irraa kana hedduu tuttuqawwaatu badaa. Soo kanaaf kanarraa ka'e uummanni akka jirutti jechuudha Israa'el keessatti walii gala jechuu dandeenya hiriira itti ba'e jechuudha Israa'eliin. Hiriirri itti ba'ame kun gartee mootummaan ijoollee keenyas ficcisiisaa jira. Gaazaa keessatti ijoolleen daa'imman dubartiin manguddoon namoonni nagaatti dhumachaa jiranii. Kanaaf gartee karaa nagaatiin mootummaan Israa'elii Hamaas wajjin haasa'uudhaan rakkoon kun furamuu qaba kan jedhuun akka jirutti uummanni buqqa'ee hiriira ba'ee. Uummata irrattis tarkaanfii fudhatamaa jira. Kan akka jirutti jedhamuu danda'ama bakka hundarraa keessaa magaalaa guddittii isaanii keessatti jechuudha. Hiriirri guddaan takkaa bahee hin beekne bahame kana gubbaa balaaleffannaa mootummaa isaanii nuti gartee lola kana ofiitti miidhamaa jirra waan keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenne kanaafuu gartee dhaabbachuu qaba karaa nagaatiin dhumachuu qaba kan jedhu dhiyeessanii. Kanarraa kan ka'e mootummaan Israa'el ammoo kaa waan addas hedduu nama rifachiisuuf gaddisiisutu dalagamee gaazexeessota 5 fi namoonni Filisxeenii namni gara 20 ajjeefamanii. Isa kana irratti bakki kun itti raawwatamee jedhee Naasir Hospitaal yookaan ammoo bakka Hayyuunis jedhanitti wanni kun galee jechuudha. Gartanii wanni kun irraa akka ka'e wanni tarkaanfiin kun fudhatamee fi rakkoo waraana isaa irra gahee fi taankileen gubachuun waraanni isaanii kun dhumachuu kun harkaan qabu wanni hedduun waama miidiyaa irra dubbachuu hin dandeenye guyyaalee gabaabduu kana keessa guyyaa 6-7 kana keessa akka malee wareegama takka ajjeecha takkaan du'in waraanni Israa'elii du'u taankileen gubachuu kun booji'amu wanni hedduu waan isiin ittiin gartee abdattu hedduun isaa tahaa jira. Kun akkuma beektanii dheengaddaa warri Yamanis gartee misaayila tokko darbattee misaayilichi teknooloojiin isaan qopheessanii qabajan osoo hin qabne wanna balaa gartee isaan qabuu hin dandeenye itti darbatte wanni akka isaan beekanirraa afaan addaatiin itti dhaqe yeroo isaan darbatan eega darbatee warri yeroo warri qabuu deemu waan adda faca'u jechuudha. Adda faca'oonni eerpoortii naga cufamtu akka gahee balaan guddoon itti dhalate jechuudha. Kanarraa kaate seenis deebitee magaalaa guddittii eerpoortiidhaa fi bakka mana mootummaa Yamanii warra gartee Huutiidha jechuudha. Dhooftee balaa guddaa geessitee jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e warri kunis deebisee dhaabbachaa jira. Walumaa galatti Israa'el amma waan keessaa bahuu hin dandeenye keessa seentee jechuudha. Waan keessaa bahuu hin dandeenye keessa seentee Hamaasiin balleessinee xiqqoo takka hafee injifannee isii gartee magaalaa qulqulleessinee dhagaallee lafarraa haxoofnee waa hedduu goona jedhanii dhaadachaa turanii dubbiin hin taane faallaa itti deebite. Netanyahuun ammoo inni isatti dhufe maalidhaa balaa inni quba hin qabne karaa uummataa dugda duubaa itti ka'e jechuudha. Tokko wanni uummanni jechaa ture duraanillee warroota booji'amtoota achiran san fixuu taati wanni kun baasuu hin dandeettanii haga lubbuun jiru san karaa nagaatii waliin haasa'aatii hidhamtoota warra Filisxeemii kaas jiru nu bira jiru gadhiisaa fi isaanis kenna gannu haa dhiisanii akkasiin karaa saniin karaa nagaatii wanni kun haa xumuramu jedhamee haasa'amaa ture jechuudha. Maal jedhanii warroonni waraanaa deebisanii isaan warri lola kanatti hirmaatan yoo nu amma akkas goone nama 10 nuu kennitee ammallee waan biraa kunyaan haftellee harka qabattee akkanumatti gartee yeroo nurraa fixxii namni kennu osoo hin duune dhandhee baasuu dandeenya kumaandoo qabnaa dandeettii qabnaa kanaaf itti hirmaannee waan kana gartee laandennaa lama carraa shaadan san isa tokkoof isa maa'iitiif qulqulleessinee waan kana humna qabnaa dandeettii qabnaa teekinooloojii harkaa qabnaa takkaa namni duran dhaabbannee kan jedhuun itti seenan jechuudha. Yeroo ammoo waraanni dhaqu dubbiin akkas hin taane yeroo dhaqan waraan dubbiin akkas hin taane sossoo'uu dadhabanii wareegama guddaa kafalanii osoo jalqabuma duraa irratti jechuudha. Hamaas akka malee dura dhaabbattee gartee miidhaa guddaa irraan geette. Kanaaf maaltu dhufe amma inumaa isaan waan isin ajaa'ibu mootummaan isaanii muummichi ministeeraatii fi warri ajjoota waraanaa waan jedhan uummanni Gaazaan beelofnee jireenya akka gaarii qabanii
kunuutii isin garsiifna koottaa laalaa jireenya gaarii seenaa fi qaama namni huqqate hin jiru namni waa ta'e takka illee hin jiru. Ka miidhame yoo ta'e hidhamtoota keenya beelessanii boolla keessatti akka nuti karaa nagaatiin isaa waliin haasofnu jecha akkas godhan kan kaleessanii ummanni kana guutuu argee jechuun amma ummanni argee wanni kun namoonni keenya haga lubbuun jirullee reeffi ajjirullee nu haa galu ka lubbuun jirullee gartee dhabuu deemnaa kun akka hin taane lammata ammoo loluma kana keessaa bahuu hin dandeenyu injifachaa hin jirru inumaa wareegaan biraatti kafallaa jirra hin ta'u hidhamtoota wal jijjiirree lolli karaa nagaatiin haasamee dhaabbatee karaa nagaa deemnu kan jedhu rabshaan guddaan deemaa jira jechuudha. Maal fudhate mootummaan Israa'el namoonni hiriira bayan akka bakka sanii hin galle marfamanii jechuudha. Israa'el keessatti uummanni kaa buqqa'e waan waraannis dhoorguu danda'u miti. Viidiyoo osoo dhiyoo qabaadhees ni garsiisa. Waan osoo isaanis marsanii dhoorkuu hin dandeenye maaliif akkas godhanii uummata kana ka amma hiriira bahee ala jiru kana wanni isaan godhuu barbaadan maali? Ummaticha akka inni jiilee waan kanan dubban maaliif addunyaanis lubbuun ilma namaa badaa jirtu qabeenyi badaa jira ijoolleen daa'imman dhumachaa jirti rakkoo kana gartee Israa'el irraan geettedhanii wanni hedduun addunyaa irra deemaa jira jechuudha. Isa kana dhossuudhaaf wanni kun dalagama. Osoo isaan warroota addunyaa keessa ruka hiriira bayan warra gaazaa kanaaf gartee sa'a 24 labbaanii iyyan wareegama guddaa kafalaa kana jiran argan maaltu galee ummanni isaanii gabbee jechuudha. Dhugaa san argee ummanni ummata guddaadha. Narrannaa dhufuu hin dandeenye amma ummata guddaa akka malee gartanii dachii rabbii hiriira namni mootummaa ofiitiif bahu osoo hin taane kan namni waan tokko rakkoo yoo dhalate mootummaa biyya biraa rabboo fakkaataa jechuudha. Karaan guutuun cufamee alaabaa isaaniitiif ummataan balaaleffannaa mootummaa isaanii lolli kun karaa nagaatiin haa dhaabbatu ijoolleen keenya jiran ummanni keenya gartee ni dhumataa kanaa miti wareegama guddaa kafalaa jirraa karaa gartee diinagdeetiin karaa lubbuu ilma namaatiin seenaa keenyaan kan jedhu kaayamee jechuudha. Kanaaf ummanni kuni gartanii obboleewwan tiyyaa rabbiin ummataa Filisxeemiillee haa tumsu warri qawwee harkaa qabu lamaan walitti dhufee waan fedhe ulaa godhee dhukkisiisu kan dhumachuu jiru jidduutti ummataa jechuudha. Hadha gaazexeessonni Filisxeem keessa ajjeefaman yoo Iraaq taate malee gaazexeessota Iraaq keessatti ajjeefamte yoo taate malee gammas seenaa addunyaa irratti hin jiru jechuudha kan ajjeefame. Nama 100 fi yoo iskiriinii keessi ni garsiisa ummata hiriira bahee jechuudha. I think iskiriinii kiyya kun telefoonii kiyya waan ifuuf hedduu ni garsiisatti hin fakkaanne. Iskiriina isaa daawun godhee illee na godha. Uummanni akka jiru buqqa'ee bahee jechuudha. Akka jirutti buqqa'ee bahee mormii guddaa dhageessaa jiranii kun gartee kan fide kana kan fide rakkoo mootummaan kun dalagaa jiru jechuudha. Uummanni Protesters are rallying dozens of demonstrations across the country today as part of a nationwide action against war in Gaza. There's been a large turnout at the rallies in all of Australia's capital cities as well as regional centres. So, wanni kunniin ka amma gartanii hiriirri bahee kun uummanni kana buqqa'eetti bahee fi kalee uummanni hirii Israa'elii Hamaas balleessina jedhanii ijoollee isaaniillee guuranii baanii akkasitti duulamaa ture. Wareegama guddaa itti kafalan waan silaa ni kafallan jenne. Israa'el akka beektanii bakka hundaa dhattee injifatti. Dubbiin amma immoo itti jajjabaattee jechuudha. Lola kana xumurree ji'a 2-3 ol deebine ni gabbaanii. Haga inni deeme agartanii. Wareegama diqqeetti hin kafalle isiinis namni diqqirraan ajjeefamne waraanni diqqirraan madoofne qabeenya diqqinna amma qofa galgala kana gabaa'e. Wanni si lol amma seente qofa dhabde doolara biiliyoona tokkoof jedhaa jiran jechuudha. Taankilee wanni addee lubbuun namaa gurbaan ganna 18 kakabame kun haga mataan tuqamu gahe warra hiriyoota isaa ka ajjeefaman taankii keessaa qabdee akka gaafannaa isaatti Hamaas buuftu barsiisaa jechuudha. Kana hunda deemi. Kanaafuu akkasii waan gootan akka ilma namaatti obboleewwan ta'e wanni hedduu kaa dubbachuu hin dandeenyu. Ofitti murteessinee waa dubbanna kana jechuudha. Maaliif biyyattiin addunyaa tuni zulmiidhaan guutamte. Addunyaan tun zulmiidhaan guutamte biyya ilmi namaa yeroo dhiigni ilma namaa jigu teettee ilaaltu jechuudha. Keessaayyuu Araboonni adda waan kana gubbatti waan biriin Israa'el dhaqanii loluu maal kanaa miti. Maaliif qofa yoo jedhan waan kana waliin dhaabbachuu dhabanii akkami ilmi namaa dhumata qofa hagana qofa yoo jedhe Arabni nageenyi ni bu'a jechuudha. Uummanni Filisxeenii yoo xiqqaate adda 70-80 jedhanii 100 ol dhumatee jira. Kun kaliistiin argame ka hospitaalli baasutu maqaa namaa ka argatan baasaa jiran malee
kan dhagaa jalatti awwaalame akkasitti hafe. Namni adda faca'ee dholiin dhufee eenyu jira eenyu du'ee Filisxeem keessatti hin beekan. Ka arganii maqaa isaa ibaluu beekanii fi nama maqaallee wallaalan dhagaa jalaa guurame. Wanni isin gartan magaalaan akka jirtu sun jala maaltu ciisa? Namatu jalatti gartee dhagaa uffatee namni ciisaa jira jechuudha. Reeffi namaa. Guyyaa irraa meeshaa gurdaa barbaadaniin ilma namaa achitti awwaalan jechuudha. Waan garaa isin nyaatu san bira darbanii maal jedhan nama tokko sibiiliyaan nama nagaa ajjeesaa jiru. Warri du'e sun illee warra Hamaasii deeggaruu Hamaasii jedhan jechuudha. Ijoollee daa'imman liistii jalaas ni fida inshaallah. Ijoollee ganna 7, 8, ganna 5, 6 waggaa tokko ji'a adda baafamee kaa'amee jira. Kumaa gadii miti ijoolleen gartee umriin kaanii bara. Umrii tokko waaga 2, 2, 3, 3, 4 kaa'ame. Kuma 800, 900, 700 kan akka. Yoo xiqqaatte ijoolleen dhumatte 20,000 ol daa'imman. Dubarti kun namni guddaan xiqqa kee jira. Hadda biyyoonni Arabaa addunyaan dhuga sosso'aarti addunyaa wallahi. Eenyu caalaa silaa uummata musliimaa sossoo'u caalaa biyyoota Arabaa sossootu caalaa inumaa biyya Arabaa keessa yoo dubbatamte I think ajjeefamullee ooltu na fakkaate waan kana yoo kaastee dubbatte. Ilma namaati namni hadda Awurooppaan biyyoonni guddatte guutuun biyyoonni kaleessa gartee maqaa islaamummaatiif islaama jibbaa waan hedduu gootu guutuun hadda garagalteetti Israa'elitti warri waan adda addaa firooma waliin qaban bara. Waan diinagdeedhaa siyaasaadhaa waa hedduu waliin qaban. Gabbayanii mormanii jechuudha. Uummanni musliimaa garuu afaan illee cuqqaalatee gurra illee cuqqaalatee ijallee qabatee taa'ee ilaala jechuudha. Guyyaa qiyaamaa immoo irraa gaafatama bara.